دي مستوس أن يدن بدا أوف منيكين عن أوفر بدا أكن تاني سيني ركو ما لدبي كان كيف كانكو أكن تاني سيني ركو ما لدبي كان كيف كانكو أنا نيبني يانيكي Hogayu ya dan sifana bada anan dipne ya nike Hogayu ya dan sifana bada anggodan sa sena natitate si dabon garanjalate gowa himfa Yesus sosobun Akam jirdan kamu jam tahu hordoftoota Forex Entertainment kun kopi keenya torbaniti Forex Entertainment irratti dhiyaatu kopi keenya kopi qara jaalalaati. Kopiin qara jaalalaa akkuma beekamu xalayaalee isinirraa qara keenya ergaman deebifne kan qilleensa ittiin oolchinuudha. Jaalala milkooyite namoota addaan fagaattan akkasuma miira jaalalaa kan keessa keessatti isinitti dhagahamu dirree itti baaftanii nama jaalattan biraa fi akkasuma jaalala keessatti qabattanii ifi rakkisaa jirtan hawaasa yookaan daawwattoota keenyatti dhiyeessitanii yaada irratti akka kannatan gootanidha. Dirreen jaalalaa qara jaalalaa kana qabatee dhiyaatee jira. Mee arraan tana hoo maal qabannee dhufne kan jiru hanga dhumaa sagantaa teenyatti waliin turtan qophii ajaa'ibaa takka akka daawwattan shakkii kalleen qabu waliin turaan ammoo afeerraa teenyatan kabajaati. Egaa arraan tana kan qophii keenya qara jaalala akka torbaan dabartee akkasiin nama gammachiistu maaliif namoota fageenyaan rarra'ee jiruudha rarra'amee nama jiru tokko gabbuusuuf keessattuu murteessuuf hedduu ulfaataadha jechoota ishiin fayyadamtee jaalallee ishiitiif fageenyarraa akkamitti akka dhaamteef waan nama gammachiisu jaalallee wal dhabeen kun nama wal dhabee miti waluma jaalatan garuu jaalalti addaan fageessiteeti biyya jiraatudha hedduu akka miidhamaa jirtudha. Itti dhagahame miira ishee ammoo jaalala fageenyarra qaadhimaa ishee yookaan abbaa manaa ishee fageenyarra yeroo kana miira isaa qabdu gara keenyaan akka isa bira gahu gootee jirti. Akkuma beekamu namni jaalala fageenyarratti hedduu takka miidhamaa hanga wal argutti hedduu takka cinqamaa wal arguuf hawwaa yooma akka wal bira dhufan hawwiidhaan keessattuu fageenya hoggaa jennu fageenya ammoo fiiganii wal bira dhufa yoo ta'ellee hanga sundaatti qorakoon qabu garuu fageenya wal bira dhufuuf yeroo fudhatu tokko yooma akka bira dheetu yoom beekne fa'aa hedduu rakkisaadha. Abdii wal bira dheenaa ni qabda garuu yooma akka dheetu hin beektu yooma akka bira dhufu hin beektu. Murtee harka namarra bara harka rabbiitu caalanii akkas ta'e fageenya keessattuu fageenya namoota biyyoota adda addallee jiraatanii taakkee biyyoota amma ishiin himattee biyya alaa tuni iddoo tokkotu aangoo akka fedhe yoo qabaatte qabeenya akka fedhetti illee yoo qabaatte kan keessan hin siifin namaramu. Dirqama yeroo hanga eeguu qabdu san eegda. Kana irratti ammoo jaalalti hedduu namatti hammaatti wal dhabdee osoo hin ta'in osuma wal jaalattu adabbii adabamte jechuudha. Yeroo tan dirqama dandeesse dabruu waan qabdu jecha arraan tana gara maamilli teenya yookaan daawwattuun teenya gara as qara jaalalaatiin jaalala fageenyarra ishii miidhaa jirtu abbaa manaa yookaan qaadhimaa ishee kan fageenyarra jiru haala ajaa'ibaatiin dhiyeessee jirti. Mee xalaa ishee keessatti maal jettee laataa ka jedhu laallee yookaan dhaggeeffannee walitti eebana. Roobni wayitii arfaasaa itti roobee akka burqaa baddeessaa jalaa ganamaa fi galgala mirgisee daliila burqutti burqaan imimmaan kiyyaa burqaa. Madaan keessa hootii akka ooyiruu arfaasa qotamee bullaa'ee diimatee alatti bahee waan mul'atu natti fakkaata. Qotee bulaa qaxaleen osoo argee maasaa xaafii waan facaasuun si'a keessa kiyya madaadha. Madaa madaa'ee waan qorsu dhabe akka madaa jaldeessa horfaan itti baay'atee har'a boru fayyaa osoo hin jedhu ittuu madaa'ee na dhiiga. Madaa kulkulfachuun jiruu koo guyyoo natti ta'e. Isan argadheerra isan argee dhabeetu caale. Jaalala oowwaa afuuffaan hin qabbanoofne jee harkaan qabeetu qabbanaa'ee na harkatti bushaa'e. Namni nyaataa miti yaada gabbataa. Ani yaadni mana natti jaarrateetiin taa'ee yaada yeelala. Dhukkubbii koo dhokfadhee jiraadhus yaadaa fi yaaddoo mataa koo dhoksuun naa danda'amaare. Imimmaan namaa callisee hin boo
ani jaalalantiif qabu durirraa ergaatinarraa adda baate miila fageeffattee natti caale sagaleen dhaga'u hundi sagalee keetii natti fakkaata siyaaduu fi karaa ilaaluun dhibee guddaa natti ta'ee jira cabni laphee kootii caba lafee caale caba lafee ni fayyanii kan kee kun hin fayyine natti ta'e jiruu fi jireenya akka tasaa waan namni hin eeyne akka namatti uumtu nan beeka garuu akkas gargar fagaannee halaalaatiin kajeela jee takkaa yaaduu miti abjuunuu abjoodheen beeku akkam haa ta'u maal haa godhumee falle koo maali ammas taa'ee si eegu booyuu laata karoora waliin baafanne dur jiraanne jechaa turre faallaa ta'ee yeroon argu maraadhu naan jaa funyoo fudhu of balleessa naan jaa jaalalantiif qabu ni beeyta na hubattas je'een amana ture ati garuu jiruu biyya ormaa filatte isa hoo ifatte ani gadduu fi boo'uun koo omaa fakkaatee sitti mul'atu natti fakkaata bilbilaan jabaadhu hammuma xiqqoodha naan jechuun kee yeroof hamman si faana odeessutti yoo na jajjabeesse malee achiin booda homaa takka hiikkaanaaf hin laatu mana duwwaatu natti huursa humnaatu na bu'a maaliif hin jiraachaa jiran jechisiisa akkas jechuun kiyya si jibbeetii miti garuu of fuulduraan si dhabe si hammachuu si dhungachuu jaalala keenya kunuunsuun hawwe gara jabina kana dur hin beeytu amma eessaa akkas garaa jabaatte waaqni fi lafti haa beeku eegaa ammas waan tokko naa hubadhu imimmaan koo ganamaa fi galgala yaa'ee fuula kootirra ciisa hammam akkan si yaaduu fi siif je'ee garaarraafamu siif haa ibsu nagayatti ana hiriyaa ta'e tan finfinnee jirtu hiriyaa kiyyaa biyya ameerikaanii jiruuf. jechoota haalan filattee adda eegaa jechoon ishee addaan eegama maybe nama bilchaate ta'uun oolu bilchaate keessattuu nama karaa baadiyyaa kana ture nu fakkaatti waa'ee maasaa yookaan qonnaa wal qabsiistee babal'istee jirtu imimmaan ishee rooba fakkeessite onnee ishee ammoo ooyiruu yookaan maasaa qotamtee fakkeessite bifa ajaa'ibaatiin akkaataan isheen itti dheessite hedduu tokko nama hawwata namni waan jecha tokkotu jira namni iyyarraa fagaate onnirraa fagaataa waan jedhamu tokkotu jira ammoo iyyarraa addaan fagaachuun isaanii onnirraa akka isaan fakkeessan shakkii jechoota keessan bilbilaan waliin jaan caalatti beektee waan garii nama jaalattuuf si jalaa hin dhumusi gin ni quubsa jettee waan baqa quubsuu dadhabdi akkasii waan quubsuu dadhabdi amma deemtee xalaa shaqatoon isheen barreesse jajjabaadhu wala garraa jettee abdiin ati natti kannitu yeroo walitti haasaa jiru saniif jajjabina naa kannullee eeggoon tilkiitirraa cufadhe immoo fageenya keessa immoo hedduu natti dhagahamaadha. Hedduun namaa ni beekan jeetii yaada fileenji kana hawaasummaa jireenyuma ammaan tanaa sooshaal miidiyaa babal'ate kanatti hedduun namoota jaalalleewwan addaan faffagaataniiti kan waliinis jiraatan walitti illee namoonni dhufan hedduun jiraatullee ammallee akkasuma laayiviin jireenyaa bakka akkasuma jireenya addaan nama fageessa yeroo ammaa addaan fageenyi jaalalaa kun hedduu babal'ataa dhufe duratti namni ganduma keessa wal fuudhatee waluun beekne fa'aa horoo walii wal kan amma addaan fagaachaa dhufe namni biyya irraa wal jaalataa eega wal jaalataa ammoo biyya addaan fagaatu jira sababa hojii sababa wantoota garaagaraa addaan fagaachuutu jira kun immoo hedduu ulfaataa jaalala keessatti arraan tanagaa obboleettii teenya san xalayaa nu ergite yeroo dhiyoo keessatti akka wal arganii jaalala isaanii oowwitu mi'ootu tan osoo hin qabbanuune waliin dandaman hawwinaafi akka qopheessitoota qophii qara jaalalatti hawwii keenya isinii ergina gaafa wal bira geessanis xalayaa teessan deebiftanii wal arganne jettanii akka garanumaan nungeessan shakkii takka illee hin qabnu so namoonni wal jaalatan obboleeyyan keenya kan lameen qofa osoo hin taane kanneen addunyaa hundarra facaatanii jaalalti sababa jireenyaa sababa maatii sababa rakkoo garaagaraatiin addaan isin facaate yeroo dhiyoo keessatti wal agartanii jaalala teessan mi'ooyitu akka itti fuftan hawwii teenya akkasuma abdii qabna qophiin keenya gaarraaf qopheeffannee kana fakkaata namoonni xalayaa jaalalaa yookaan miira jaalalaa keessa jiru jaalala hin milkaa'in ta'e jaalala ittiin milkoottan ta'e xalayaa namoota jaalattaniif even jaalala qaama saala faallaa qofa osoo hin taane jaalala obbolummaa jaalala maatii garaagaraa kan wal erguu barbaaddan foddaan keenya yeroo mara hulaan teenya isinii banaa isinii jenna lakkoofsa asirratti agartan kanaan qophii qara jaalalaatiif xalayaa teessan erguu dandeessanii nuti ammoo deebifnee qilleensa irra kan oolchinu ta'a. Hanga dhuma sagantaa teenyatti waliin turuu keessaniif hedduu tokko galatoomaa isinii jenna qophii torbaan dhufuutti hanga walitti deebinutti torbaan gaarii.